Fuudhu yaa fuudhu koo wanna gubeetoo na gochise fuudhu isaa osoo hin ta'in jireenya jijjiirranna jedhee kanaan ani mana ormaa keessatti waggaa meeqa laffee na harkaa fuudhu isaatitti na gubee na ajjeese mallaqa koo dhabuutu na gochise malee waa biraa miti jechuudha. Annaa yeroo tokko tokko nama muddata isinin jedha abboommota koo. Kabajaa qaadhi makoo boruu idda onneetti yaadii kakootiif bara dhugaan badeessonni lakkuu qoree dhugaan gatan taree keessattiin si baree jaalallee kabajaa qaadhi makoo boruu idda onneetti yaadii kakootiif bara dhugaan badeessonni lakkuu qoree dhugaan gatan taree keessattiin si baree Fageenyi lafarraa gargar nu daangesee wallamnaare Fageenyi lafarraa gargar nu daangesee wallamnaare Ammeenyi baay'atee lubbuu galaafatee wallamnaare Ammeenyi baay'atee lubbuu galaafatee wallamnaare Ammeenyi baay'atee Ashama harka fuunee hordoftoota warqiituu biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenya araara waaqayyoo iddoof lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessani ani nagaa kooti galanni fi ulfinni waaqayyoo haa ta'u isinis nagaa fayyaa keessan akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksee sa'aatii kanaan nu eegee galanni isaaf haa ta'u. Guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Baga nagaan eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa erga viidiyoo hojjechuu dhiisee xiqqoo isheetu turee jira jechuudha. Sababuma adda addaatiin jechuudha kan keerraan kan ka'e viidiyoo hojjechuu dhiisee jechuudha. Yaa haalli yerootis naaf hin mijanne kanaaf isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Egaa gara viidiyootti osoo hin ceeniin duratti laayik sheer gochuun kan na jajjabeessaa jirtan hedduu naaf galatoomaa isiniin jedha. Ammas akkuma baratame laayik sheer gochuun na jajjabeessaa na cinaa dhaabbataa isiniin jedha obboloota koo. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa irraa xiqqoo ishii kana jedhanii dubbachuudhaaf illee baay'ee ulfaata. Kanaaf waan jedhetti dubbadhu na dhibee jira jechuudha. Haa ta'u malee yaa namni waan rakkate yookiin immoo iccitii keessa isaa gaafa baasee himateedha ka furmaata argatu yoo callise furmaata illee argachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf social meediyaan kun immoo keessumaayyuu waan hedduudhaan nama miidha jechuudha. Egaa haga nurra ga'utti yookiin immoo haga muudannoo sirra ga'utti homaa namatti fakkaatu akka qoosatti ilaalla. Garuu gaafa nurra ga'e haamilee namaa qalbii namaa cabsa jechuudha. Egaa anis akka nama tokkotti jechuudha. Kanarra ga'e kun isinirra hin geenye isiniin jechuun barbaada. Maaliifin yeroo baay'ee jechuudha asirratti bifa piraankiitiin baay'een qoosa jechuudha. Yaa garuu ani barumsa qabaa laata kan jedhu tokko akkasitti hojjechaa ture malee dhugaadhaan akkas waan ta'e miti jechuudha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf namni dhugaadha jedhee fudhatu ni jira jechuudha. Hin ulfaata baay'een isiniin jedha. Egaa gamanumaanii har'a waan natti dhaga'ame keessaa dhugaa dubbachuuf ta'e hiriyaan koo waggaa meeqa akka wajjin hin turre jechuudha. Sababa piraankii ani asirratti sababa yuutuubiitiin jechuudha. Gargar baanee jirra jechuudha. Akkamitti gargar baatan jechuun keessan hin oolu. Egaa nama tokkooti hiriyaa kooti erga jettee wajjin bultii ijaarradha jettee waan hedduu keessa dabartaa. Haa ta'u malee anis akka nama tokkootitti hiriyaa koo kana jechuudha baay'ee namanaa baay'ee naman jaaladhuudhaan illee akkasuma jechuudha. Sababa YouTube irratti piraankiidha jedhee ijoollee hedduu wajjiniin hojjechaa ture sheebiluun jaarsa kiyyaa maalodha jedhee dubbadheef sababa saniitiif sababa biraa osoo hin qabaatin har'a inni kan biraa fuudhuu bahee jira jechuudha. Fuudhuu isaa miti kan natti dhaga'ames jireenya nu jijjiiri jedhee maallaqa koo humna koo kan hojjedhe isarratti erguutu xiqqoo ishii sammuu kana jeeqaa jira jechuudha. Kanaaf ijoollee yuutuuba kanarra fayyadamtan jechuudha. Qoosafillee haa ta'u
piraankii jedhamuun hojjetina. Yoo hojjettanis abbaa manaa keessa wajjin hojjedha. Kanarraan kan hafetti nama biraa wajjiniin tasumallee piraankiidha jettanii hin dalagina jechuudha. Haala jireenya koo kana diigee jiru piraankiidha jechuudha. Ani qoosaa fi malee kunnarraa gaa jedhee miti jechuudha. Garuu har'a yeroo dhaga'utti maallaan jedhame sanbata iftaanii fuudha jechuudha. Naan ammoo baay'ee natti dhaga'ame jechuudha ijoollee. Yeroo baay'ee nan qoosaa nan taphadha garuu har'a dhufee mataarra naga'e jechuudha. Kanaafi qoosaa akkana kana dhaabaa isiniin jechuu barbaadeen kiyya darbee jira. Garuu tasumallee qoosaa akkanaa keessan seenina piraankiin hojjetina. Yoo hojjettanis abbaa manaa qabaattan abbaa manaa keessa wajjiniin, hiriyaa qabaattan immoo hiriyaa keessa wajjiniin. Baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Haga nurra ga'utti homaa nutti fakkaatu, qoosaa nutti fakkaata. Gaafa garuu mataarra dhufee nu ga'e qalbii nama cabsa jechuudha. Innaa yeroo baay'ee gisee namoonni waan akkanaa himatan akkamitti akkasitti himatu jedheen yoomiin akkamitti muddannoon akkana isaan muddata jedheen qoosaa ture jechuudha. Gini hagam akka ulfaatu amman arge. Kanaaf hin qoosina, qoosaa akkasii dhiisadha. Jireenya keessan irratti hin qoosina isiniin jechuu barbaadeni. Fuudhuu isaa miti ammas taanan jechuudha. Maallaqa koo waggaa meeqaa mana nuu ijaarii jedheenii irratti ergaa ture. Har'a dhabuu kooti jechuudha. Biyya Oromaa keessatti kushina gandaa keessa dhaabachaa ba'e. Karaa garuu nuun birrii koolaa buxiqqoo. Karaa ofii wanta akkana akkasin irra hin geenye isin jechuun barbaadu obboloota koo. Baay'ee waan natti dhaga'ame fi waan sitti dhaga'ame tokko yoo ol baastee dubbatte malee sammuun namaatillee boqonnaan argatu. Innaa yaada qabaattan koomentii jalatti naa barreessadha. Yoo qabaachuu baattan immoo yaada nama jajjabeessuu danda'u naa barreessa. Kanarraan kan hafetti si'achi qalbiin koo na cabee jira. Wantiin jedhee dubbadhu siin qabu. In ulfaata. Tarii namoonni argitanii beektan yoo ta'e jiraattan. Ni beektu, warri hin argines immoo waaqayyoon kanaa isiniin argisiisaniin isiniin jedha. Waan baay'ee namatti ulfaatudha waan ta'eef jechuudha. Kana isiniin argisiisin tasumallee jechuudha. Innaa wanti namarra hamma dhufee namarra ga'utti namatti hin dhaga'amu qoosatti fudhanna. Garuu gaafa dhufee mataa keenyarra ga'u baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan hojjettanillee nama amantanii namatti hin kennina. Hiriyaa keessanii miti abbaa manaa keessan amantanii ittiin kennina. Ba'ee fuudheen. Ati garuu maallaqa keetis dhabdee isa gaafa dhabdu hagam akka namatti dhaga'amu baay'ee ulfaata. Ba'aansi isallee dhabdu osoo maallaqa kee harkaa qabaatte sin gaddisiisu. Innaa kanaafi jecha sin qabu waanan jedhu sin qabu garuu yoo yaada qabaattan koomentii jalatti naa kaa'adha. Furmaata tokko immoo naaf hima. Maallaqa koo akkamitti akkan isa harkaa fudhadhu tarii yaada addaa yoo qabaattan yookiin akkamitti akka maallaqa koo isa harkaa as deeffadhu yoo dandeessan isa kana koomentii jalatti naa barreessadha.
aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaadhaan naa tura. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo keessa dogoggorroo jiraate dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Badii kooti waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u. Maaliif sababa biraankiti kan hundarraan kan naga'e jechuudha. Narragaa jedhee yookiin immoo viidiyicha san laala jedhee miti. Egaa namni karaa hedduudhaan nama arga nama argu jenna malee jechuudha. Kanaaf inni si'achi jireenya ofiitti seenee jira. Garuu maallaqa koo akkam godhe akkan harka fudhadhu, akkam godhee fudhadhu yoo yaabadu naan jettanis yoommoo akka haala salphaa ta'een yookiin immoo gara ittiin fudhadhu yoggaa jiraate yoo danda'amaa ta'e koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa, nagaan naa turaadha. Dhiifama garuu miira keessa galee tanaasaa jira waan ta'eef yeroo hundaa fuula ifaadhaan haasa'uunis kokkolfaa haasa'uunis miidhaa qaba. Qoosanis hoo baay'ate miidhaa qaba. Asirraa hubaa waa'ee baradhee jira. Kanaaf warra akka kootti qoosaa jaalattan, warra akka kootti kolfa jaalattan of qusadhaa. Guyyaa tokko si miidha jechuudha. Guyyaa itti nama miidhu osoo hin beekin osoo ati narragaa jettee hin yaadin karaan taane sirragaa jechuudha. Kanaaf kanan isiniin jedha. Yaadoo qabaattan koomentii jalatti dogoggorroo jiraate yookiin tarii jechootan dubbadhe keessa jecha badaa yoon dubbadhe dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Maaliif miira keessa galee waan haasa'eef waan jedhe yoo xiqqoo namatti ulfaata. Kana isin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isinin jaaladha, isinin kabaja. Naaf jiraadha. Obboloota hundumti keessan.